durraa kaffalii hojiitti deebisi jettaniini gaara sana galgala dhufee kadiroomu kadirratti kan kennitan sanadha. Mubaaraktu si kaase? Na kaasise. Egasii bakka ulee manatti na deebisee manuma jaataa sanatti na galtee kanas maalis naan hin jenne ammas lammaffaan gatamee jechuudha. Marga biraanuu wajjinan gatame yeroo duraa jechuudha. Kaase bira jiru. Ajaiba. Haalli poolis garaansii keessanii akkamii sooyya garuu waan kana naabiluu dandeessa yaani ambaasii asirratti gargaarsa nu gochuu danda'u jechuudha. Mubela ani waan tokko sitti hima. Dubbii poolis kiliraansii duwwaa. Eegalee dubbii gara jabinaa inni duraa humanity first. No. Jechinna siin jedhe siin galle. Ambaasiin irratti dhufuu dideen deebii jala kanaaf furmaata. Dhufuu dideen isa kana asirratti naasoon dhufuu dideen furmaata miti. Garuu amma nagaya amma mucaan kun lammaffaa gatamuusa. Eegalee humanitiin qabanee chaatuma jarri kun eegalee namatti araarsitee inni himatamaanis kan keenya inni himatas kan keenya jettee namatti gargaaruu dandeessu ayidallam ማለት ነው. Namni of gargaartaan mubaarak. Mucaa kana kaleessa gatamee situ kaaseen karaarraa mubaaraktu na kaasee jedhe. Iddati kaastee amma kana ammas lammaffaa irratti miidiyaa irra dhufatee maali tokko dhufuun dhiirummaadhaa lama dhufuun gadhummaadhaa jedhamni yeroo Oromoo maa jechuudha. Min ayinat taarik ነው. Digare wanti kun ba achaan deemne amma kana irratti furmaatiin inni jiru taanaan amma booddee immoo warri kana caalaa immoo maal fidduu ni jiru amma nama qabaan kun maa innidha nama qabaan kun mindinoo no nama qabaa diippoortiin si goosisa inde maal akkamitti dhala namaatti namni aadata min ayinat taarik ነው ይሄ sooyya ijoolleen kun imbaasiidha kan yennaan iyyii naman qabaa jedhe miti eessatti sinii jedhe kunoo gaafadhu dhiifama mubee dhiifama sooyya xiqqoo isii ijoolleen osoo ofii danda'anii waan inni isaan jedhe san waan inni jaraan jedhe san guutuu isaa osoo ofii dubbatatanii baay'ee bareeda. Ijoolleen of danda'anii dubbachuu qaban. Of danda'anii haa dubbatan isiillee miidhinaati waan isin barbaachisu waan himachuu barbaaddan of danda'aati dubbadhaa himadhaa. Sagalee sana naan arguu dandeessaa? Sagalee sana eeggii fi kaameraan isinitti naannessee isin akkasitti ta'a. An akkasiin kaameraa isinitti naannessaati. Shi achitti booddee of danda'aati sagalee keessan kaasaati isa dhugaa isa kan rabbi beekochaa sagalee isa kan waaqayyo beeku isa sagalee isaa keessaan hin argaaf mubaarak. Sagalee ergaame keessan achi walitti sissiqaa ta'a. Sagalee sanatti ergi. Sanyi kottu sagalee kana natti ergi. Forwaardi natti godhi. Mubaarak ibn ergaati. Achi siqetti. Garuu sikkiin kee deddeebisaa jira. Maal isiniin jedhee? Dubbatadha waan barbaadan. Ati dubbatadhuuti achi booddee seeraanii intin wantoota jedhu. Kan inni nuun jedhe deemadda siniifaa daawwaduu nuun jettan. Isa kan waaqessu. Siniifaa daawwaduu waan nyaatamuuf waan dhugamu manallee siniifaa kennuu. Egasii silkiin hin daawwadamne waan tokko hin daawwadne ijoollota waan nyaatamuuf gatii taaskii gatii mana mana imbaasiilee dhaqnu ijoollee nuuf akkanaatu. Ijoollota warreen nu gargaarsaaf illee gara imbaasiitti nu deddeebisanii wantoota garaa garaa nu gargaaranii mana jalaa nu kaffalanillee namootatti daawwachiisanidha kan isaanii as faraarraa jiran jechuudha. Achitti nuyin immoo nama nuti eeganiitu namachi keessaa qabna hooti maal fidduu waan asiin fiddan ofumaa ofitti iyyuu jedhanii viidiyoo hojjetanidha kan isaan TikTok irratti gadhiisan jechuudha. Ati sagaleen kan ji'a yoo barbaadde torbee shan sii dheetan gara
Itoophiyaatti si ergaa karaa seeraa galuu barbaadde immoo birrii 55 kaffaleetii gadi jedha asasee sagalee qabuu jechuudha. Sagalicha barbaadde bani jala qabi sagalicha bani nan ergaa fi dhaggeeffata warrasis namni keenya mati biqiltuu namaan hubatti ta'e fi dibanii dhaggeeffachisi ol kaasiti. Silkii muwee maaf deddeebisarraa? Sagaleen kun. Sagaleen isaa akkasidha. Warri jala jirtan ammoo koppiliin godha malee sewonna imeejii boo'ichaan ergina. Imeejii boo'ichaan ergina tokkokin hin adaba. Imeejii boo'ichaan ergina koppiliin godha inshallah rabbi furmaata godhuu fi imeejii boo'ichaan ergina warri jala jirtan. Dhagaan jira. Sala bilookamuu barbaadanii waan moojjii boo'ichaa hin kaayinaa. Tiktokii warri hattoonni riippoorti gochaa jiru isin immoo immoojjii naqxoo zalati. Haga immoojjii keessan kooppiliinki sheer godhaati ilma Oromoo kichuutu qalamaa jira biyya kana keessatti bar. Duuni kana caale hin jiru, badinsi kana caale hin jiru, ol adeemaa ijoolleen kun bakka kanayyuu hin maluufi jechuudha. Hojjetatanii ofii of jijjiiruu maatii isaanii gargaarrachuu dhufanii ilmi dhiiraa har'a akka kanatti ilmi kaleessa fuulli isaa warqee fakkaatu biyya kana sareetu nyaate jechuudha. Kan ajjeeses Oromoodha, kan ajjeefamus Oromoodha waan ta'eef sheer godhaati biyyi nuufaa arguus hin jenne bar. Immoojjii hin kaa'inaa. Kaanitii dubbadhoti. Haasaadhoti ati fiddettanii kan kee haasaadhu. Dhugaa isa waaqayyo beeku duwwaashi isinillee as biratti dhaabaati yaada keessan isa dhugaa duwwaarraa haasaa dhageessanii bakka. Nuti eega gatamnee ijoollee sadan tokko wajjin dubbattee turte miidiyaa irratti karaarraa sinaa kaasee manaallee sinii qabee waan nyaataallee sinii kaffalee gara manaatti sinii deebisu jettanii turtanii kanaan goolabdanii miidiyaa cuftanii baatanii namichi kuni homaa gara keenya garagalee ilaalle jechuudha. Nu gateetuma cal jedhee taa'ee nuti falas hin qabnu malas hin qabnu birrii of harkaa hin qabnu kan bullu karaarraa Biyyatti dhabu. achi ijoolleen danda'aafaa jechuudha. Danda'aafaa dhufanii iddoo Filesso qoyaan tokko dhiifama. Bilbila naasaa ture dhiifama. Inni sagalee namatti naaban teekaate waraabaddeedha kan eenyuti nama qaba kan inni siin jedhe yoomi. Yoomidha. Nama qaba kan isin jedhe yoomidha. Yoomi isiniin jedhe. Kaleessa galgala idda mubarak. Kaleessa galgala nama qabna isiniin jedhe miti. Nama qabna miti kalas bakka sooyyee. Yeroo gaarii qabaadhaan deemeera. Ijoollee kana rakkoo guddaa wanti ta'e dheengaddaa karaa akka hin deemamne itti deemame sii galee. Kanaafuu dhimmi ijoollee kanaa miidiyaarraa gad bu'u. Akkam? Wallaahi gadi buusi. Anas siin jedhe. Callisaa natti kennaa gadi buusa. Nattuma kenniiti gadi buusa. Maali mubee kunoo nama qabna jedhee wantoota Gadi buusi nama qabna jedhame miti nama qabnaa sana ilaaluun barbaada. Namni jarri qaban sunis anaa wajjin haasa'u. Jarris naa waliin haasa'an nama qabna abbaan jedhe sagalechuma bicha sheernaa godhaati. Isa. Maaliifi nama qabna inni jedhu kuni bataam nagarnu dubbii gara biraatti keessa. Badaan isaa imaaraatiin keessaa ba'u malee wanti biraan jiru. Hin baana sababii ijoollee kana imaaraatii keessaa baana dhugaan siin jedhan soyyaan.
akka waan Nadaman himbanu garuu lama tokko stimoo bube engadda nama kan kaleessa malee engadda jedhame taanaan sagaleen kun bataam niqat no tuffiidha kun hundi bageenya tuffatame sagaleen kun kaleessa kana keessa sochooneen hojjennu yoo ta'e hin dandeenyu boo jiraachuu angala kootiin jireenya isa kana jiraachuu hin danda'u maatii koo fudheen gala wallaahi summa wallaahi siin jedha ምንም የተቀቁን ነገር የለም ኪሳራ ማለ ወነ ራፋ ያደመኝ ነው ቢያ kana dhufe እገሴ አናፍ ኪሳራዳ አናፍ ኪሳራዳ ወደ ፋይዳ ናን ቀቦናል ሙርቴ ፈደን ታራ ሲሉ ማዩ ወንት ለቶለ ሲንጁ ነመቃምና an bakka kanan qabe jira nama qabnaan kuni namni jarri qabanu eenyu agese ummata ol wanti jiru tokkon jiru hundinuu nuun hogganama keessattuu bulchiinsa amma Dr. Abiy biyya bulchaa jiru kana keessatti agese nu warra arrabsee beekuu miti sigale nu warra arrabsee beekuu miti warra siyaasaati miti umrii keenya guutuu gargaarsatti finne daba akkanaa angara kootiin ilaalu hindanda'us ilaalus hindanda'u jechuudha. Abbaan barbaadde jireenyi si tolee jiraataa jirtu sitta tolu taa'e angara kootiin nama jaaf torba akkasitti miidhamanii intilaalanu erga sirreessuu didanii lakkii nama qabnaa ta'e baga sagalichi jiraate sagalicha na erga anaasaa qaba baadha kanas miidiyaa irratti dubbachuun barbaadu sooyyee kana booddeen dhimma kana maaliif beektaa nama qabnaa kun cabuu qaba. Akili sabu mo wallahi media ratin cabsitu bukan sing jeda media ratu ni cabu tokko njur inni asar kun min mayna waga kan ci gara usdu nam negatif la tokko tin njur no mani betta mo wela ane andar band nagara amnanda na aman nama qabna jede abbaan barbaade media rat fakkarani sigale yeshrodum fatan jiras kya ganyino no ane animo waay nama qabna duwatun tayni biyya kana kanatti baat block taate mi balo word very sensitive no leni ማለት ነው nama qabna sana yunaaway maalif naan injettu ijoolleen kun gaafa blookii ta'anii biyya kanaatti ba'anii borganama ijoolleen kun biyya kanatti deebi'uu hin danda'an ufanii hojjetu miti borganama ijoolleen kun sooromuu danda'u hiree isaanii harka waaqaarra kan jiru without any kaasa sigalee ijoollee kana fidanii irraa argatanii harkatti sabaduu harkatti isaa tolu isaaniif waaqayyo beekamini garuu dipoortii godhee si baasisa biyya kana keessatti jedhanii namatti aadatanii kan kaleessa karaatti gate sayyuu isa kaleessa callisee ol duukaa isaa himiti kaleessa karaatti gate safuun karaatti gate sunutuun kaasiniin lammaffaa mootu mana kiraallee irraan kaffaniin abshir habiibi kaleessa akkas ta'eeni dhabeeni rakkadheeni aaree keessan ture kanaaf bakkee na jalaa baatanii har'a garuu kunoo jaarsummaa fudhadhee manatti ol isin deebise isin duukaan jiratu jechuu danda'u har'a garuu dipoortii taatee galta jedhee kaleessa kana utuati uwa itti maraatu halkan guuturra bulte ani ndom sidisen bulimini sidisen bay halkan sana da kan hadi manake kan shendesse chala ganama sana bari da kan shendesse gana toma sigale hadi manake ganama bari desse desutu mana qabdu 24/7 hamma kana ratutu iyyitu har'ammo adate kun sagale kana ergun imagine anaafsif kan akkasti ulfaate ijoollee kanatti mo akkani baate ilaaji አይደለም ማጣነሚ ቪዛ ቀባቴ ዋኛታ ይወዳቤ ሂሚዳ እጆለን ኩንገሩ ቪዛን ቀበኒ ኛታን ቀበኒ መነን ቀበኒ ከዋቀዩ ቶሌፍ ነሞተ ቶላ ኡልቱማ ኦለ ነሞተ ከከሰኒቱ ገርጋራ ጀጆሌ ከና ይቻል እጆለን ኩን ቶም ቦርቡሽ ባስቴ ነሚቱ ኮሸ ከሳተ አኩ ሙጫዴን ገዳቡ አሜሃፋ አቺ ቦዲ ኢነጄ ሰንታ አብየ ከነ ከሳ inni du'e mooreffisaa fe'amee galaa akkatti ta'ee kanumaan oduun hafaa jecha akkuma mucaa ishee kaarumsan daafii viizaa lubbuu namaa ba'aa jiraachaadha sagalee ishee irra kaaseen haasa'an mucaan kun viizaa dhabuurra kan ka'e mataatiin dhaabbatte har'a garuu inni akkas godhe warri birrii laqam godhan taa'anii koranii zannaxanii taa'u sigalee WhatsApp jecha haadhi garuu manummaa ishee hidhattee boo'aa jirtee jechaadha indee ብሪ እኮ ነው የሚጅቡን አንዩባ እንጀለ ደብሪ ገሩ እንደዛ አይደለም ለቀባና ከቀባይ ኦሮሞ ይሰካሲሞት ጨብሱ ለምን ሚዲያ ላይ መሰበር ያለበት ሚዲያ ላይ ነው ገሩ እኔ ነኝ አቅም ያለኝ ያለ ሰው የፈለገ የህግ አካል አምጥቶ መጥቶ ይናገር ሴሪ በየከናዩ ጋር ስትዱበቱ ዲፖርቲንግ ሲጎደንጀ አይልም ዲሲፕሊንድ ናቸው
himata kee tokko tokkoon sarkaa fuudhanii maal jedhanii sittuun himane habibi gaafa seera sitti manoo si sodaachisuuf miti nuuni sitti muuf si barsiisuuf jenneedha maleedhanii namoota akkas abbaa biyyaa ta'an namoota akkasuma ta'anii nuun garuu walitti aadan abaluu akkas ta'uuf abala akkas ta'uuf namoonni hiriyaa nama kanaa taatan hiriyaa gaarii qaba yoo ta'e qabaa hidhaa nama kan hidhadhaa maraatuu keessan gorsadhaa lakki obboleessa koo sirrii miti miira keessa galtee mucaa ijoollee kanatti akkasiin hin deebi'ini maaliif kan biyya kanaa mini kan biyya Itoophiyaa keessaas hin adaba gatitee mucaa kan ammarratti waan akkasii hafaan jiru argaa jirra warroonni qaama mootummaa ta'anii hojjetan illee mana hidhaatti namaa jiru yeroo akkasii kan waa'ee hattuu har'a dhaggeeffachaa ture qaami shakkamaas qaami yakkamaas kanuma keenya edda ta'eeti isin gaafa namni isinitti dubbatu nama nageessan taanaan waan akkasii dhufu. Bakka ምንድነው አንድ ፎሎወሪ tokko qabaatee jenna miidiyaa wala qaba maal ምንድነው ሌላ ማን ያምራ ማን ማስተር ሲሞ ዲግሪ ሞ ምንድነው nothing ምንም ያስፈልገው ነገር የለም እኮ ሀቀና ማዴጋ ሙጫን ኩኒ እንገደ ሙባረክቱ ነካሰ ከነ ዱራ በደን ቱሬድ ባየን ቃና አችረት ባቆም በጣም ነው ደስ የሚለኝ በቃ ለመፋንገተ መጀና ጀቹን ነምኒ ኩኒ ኢትባሬራ ዱጉማ ነመቀባሽ ነመቀብኒ ቀበሞማይኒ የሚያስፈራራበት አካል ቦዲጋርድ ጀቻት ወሮታ መነመዶርስ ሳጅራ ቢበዛ ሱራ ገዲ ገለገሹ ወንቶ ጉቡ ደበሌ ባይዘወይ ሰሙ ከኝ ጉቡ እንደልስ ኔቨር ኤቨር እግዚአብሔር ከናፊ አምባየን ቃኔ ኢሲኑ ሙባረክ ኢሲኒ ቢልቢለ ሲንጋፋቴ ረታና ከንሰልፕስተን ጆሌ ከነቱንቴ ሙባረክን ሰልፕስተን ማሪፍ ጃርሱማ መሰለሌ ፉራችሁ ነንዴ ጃርሱማን ጉዳይ አጆሌ ኦሮሞ ግዱቲ በጣም ትልቅ ነው ዲስ ሶዮን ጀደም ዲሱንካ ስሬሶን ጀደም ስሬሶንካ ዮንደ ደበሞ ነንደደበ አከም ጎዱ ጀደም ሚላርክ ነንደደበን ማቲ ከሰኒ አከሚትን ስሬስ አኖ ማልተ ወደም ኢሰከነስ ይበርባኖ ከሚደሙ ሰከነስ ገሩሞኒ ዴቢኤ ጀቻን ጣጣጣ ጎረታና የእውነትም there is something አለ ማለት ነው በሶሻል ሚዲያ በአካል እነዚህ ልጆች የሚያስፈራራ አካል አለ በዛ ላይ ደግሞ ሬል ላይ ነው የምናሰማ ሙቤ ከነጀረ ይሄንን ነው የምናገረው ijoolleen kuni nama biyya kana dhufiina jira enga dibaanii dubbataa attinnaagaru attimtu yaanu no isin immoo dubbatina amma namoonni bilbilamanii waamamaa jiranii maal abbaa isaanii fiduu ta'an embaasii reeffaa fi paaspoortii malee haaressa maali rakkinni hin jiru jedhama hin hafeenni tara toonoo qarra akkuma wantoo sana tara toonoo qarra kanaaf of eeggannoo godhaa isiniin jechuun barbaadan ሙባረክ ከነ ጫላ ዋን ጆሌ ከነ ጋፈቱ ቀብዳ ምትጠይቁት ጋፊ አዳወር ስኒቲ ተይጅሩ ጅርቱ ሶየኮ ገለቶሚ ጅራዱ ጋፊ አዳ አካውንቲን ወጋ ጅራተ ድራማማ ዲበ tokko tokko illee irra buusnaa fi atillee kophaa kee akka wajjin rakkanne agadhumaammoo si duuka jirra wanta nurraa barbaachisu waggaa jiraate si waliin jirra jabaadhu siin jedha gama kootinan galatoomii amma yeroo filee ijoollee miskiina tokko kun asxaa jiru isaan turraate kafaffalee isaan tolle gadi fuudhee wanto jechaa jira isaan turraa kaffalee waaqayyo isaan eebbisu dhuga hamaanis akka jiru immoo namni gaarii nama hedduu jira beektu nu keessa dhuga isuma qaban irraa immoo sheer የሚያደርጉ ደግሞ አሉ ስኒ ገሌ ከናፍ ni walumatti qabnee waliin dugugnu walii hafuun bareedaadha kan jiru kanaaf ani immoo haqatti namana ba'uunata amnaallu haqatti baay'ee namana bakka sini gale gatii wal beennu fun amma by the way argaan jiran mucaan kuni nama baay'ee kan qabu argaan jira iyyaayyew no meeseejii naa galu argaan jira barreeffama naa dhufu argaan jira abbaate nagaan siifaa ta'uu siin jedhana ልክ አይደለም ያ sirrii miti obbolaa kee dhugaa waaqayyoon siin jira obbolaa ijoollee kanas si fayyada namoota dhaarra naannoo kee ta'anii abshir sirraa dubbanna harka sirra qabna rakkinni jiru hin affanna kaalu እግዚአብሔር ምስክሬ dhugaa waaqayyoo sa jiraata so nabara dhufee jenna mittaaffan ነገር የለም አበደን ijoollee kanarra atsu adabamtee naa wayya dhiifamaa wajjin maaliif yoo jette dheengadda galgala gaafa mubaarak uwedhee hamma lapheessaa dhaabbatu takkas gaafa inni ta'u fiiddee dhuftee miillatti kuftee ijoollee kana sassaabbattee malatti galuu qabda turte sagaleen kee har'aa garuu የእውነቴን ነው የምልህ ተስፋ ቆርጫለሁ እኔ በጣም ነው ያዘንኩት I'm really sorry to say this word በቃ የእውነቴን ነው የምላችሁ በቃ ሰዱማ ከናፍ ijoollee keessan gattan sassaabadha ruuzi adillee safaraa fi ijoollee kana duuka gidduu dhaabbadhaati maal goonaa
hin kassarre yookiin kana taane jedhaati solution ofii keessan uummadha. Ijoolleen daddarbatanii jira gatiina. Aduu kana keessa namni tokko gadi ba'uu hin danda'u. Bulluqa kana keessa hagabuun jira. Rakkinni jira. Maatii yaaduun jira. Dhara yaaddoo meeqa jira. Afaan isaanii kun dhajaa. Ijoolleen gaafa bakkeetti dhuftu hafuura isaanii dhajaa. Nyaata arganii hin beekan. Okay. Nyaata tuutti bitte utuu mana tokkotti mana qabdee fi ansii jira abshirratti bishaan kan ilaan qabu wallaahi la kanan qabu rabbiin haa fuudhan kanan qabu tu jette abbaan kwaadhu ansii duukaan nan gargaara ansii duukaa ijoollee kan nama si gargaarsi na ችግር የለውም nama hojii hojjetu hojii hin balleessa jalaa bada harkaa bada namoota nama hubatan gaafa argatan maaliif dirmattan ijoollee kana sassaabbatiin karaarra እንዴ isin makiinaa dhooftu ijoolleen kun እኮ ምንም ነገር የላቸው Wato kittiin qabani barbakkee jira amma sila ijoollee lama ganama naa fidaa jedhee ijoollee naa fiduu dide ijoollettiin dafqirra xuruura nyaata qaban iddoo bullu qabnu jedhanii kunoo bakkee tetteenya jedhanii maaliyaa uffatanii maaliyaan gubaan sun itti laxxafamee ijoolleen har'a namni naa fiduu dhibe siifi naan jedhee ijoolleen bilbilan jalaa cuffatan dhugaa waaqa ijoollettiin kun akkamitti akka isheen bultee amma asiitii waa'ee isaanii haasa'u waa'ee isaanii immoo asii immoo bilbilan hordof kanagaa nama tokkoof nama lamadha. Warri kaanu amma booddee naannoo isaan dhagin viidiyoo jedha naannoo isaan jiru jedhamanii makiina kaasadhe dhufi kooti deema lookeeshiniiti. Bikoos qaqqabuu ni qabna gatii ta'eef akkuma bara beelaa biyya kana keessatti wal qaqqabuun dirqama keenyadha. Amma namni abaluuf sagalee ta'a maaluuf sagalee ta'a dhugaa akka ijoollee Dubaayitti ayidallam biyyaaf darbitanii sagalee ta'uu miti warra siifuu sagalee ta'uu dadhabne nama bakka duune nuufuu sagalee nuu ta'a. This is the point. Reefa gashuun dhaabbatu. Namni reesaan migaba. Nama meeqatu fajjeese maal dhofsinaa? Ijoolleen of hin ajjeesne eeguu darbe. Maaliif dhofsitu warri ijoolleen dhufanii sin jalaatu fajjeesan maaliif fajjeesan ijoolleen sun maraatu dhufe? Suuraa mucaa sanaas qaba ijoollee warra fajjeeste sana maaliif akka isaan fajjeesanis beennaa jira. Quba qaba. Chaarjiin hafi murteessaa. Maaliif ijoolleen akka isaan of እንደዚህ ነው የራሳቸውን ያንጠለጠሉት ካምፓኒ keessatti maaliif ግራ ገብቷቸው ijoollee irraa atleast bilbila irraa kaasa atleast viizaa hojjedhaafi atleast poolis kiliraansii ta'e jennaan atleast baqqala kanarra jiraate hammasitti immoo jabaadha jedhaan ijoolleeti. Iddasii booddee ilaa kunoo jabachaa jira jabaadhuna jedhee duukaa jira namni kuni sooyyee ruuziin haasafaraa jira na duukaa dhaabbatee dheedhena inni zip karakoo nama akkasiirraan dubbadha. Hin dubbadhu maaliif poolis kiliraansii kan barri itti dhufe kamaana godhare warra baasee mana abbaa keedhuun garuu እንደዚህ የሚባል ነገር የለም። ሬድ ላይን ነው ዋይ ቆሞን ልቡ ነማ ሴፍ ማድረግ ማለት ይሄ ነው። ሐኪሚን ኦፕሬሽኒ ነማ ጎዱ ሃደ ደሱ ዮኪን ነማ tokko ለጴሳ ዮኪን ኦኔሳ ጋፋ ሰርጀሪ ጎዴ ሐምቢሱኒ ልቡ ሐምቢሰ ሚኒ አኒስ አከል ልቡ ሐምቢሰ አከ ዶክተር ይቶቆቲ ነው ፈላለ በእውነቴን ነው ብላችሁ ቆሳሲን ጀባዳ ጋፈን ጀሩ ጆሌ ቶርበን ነው ሸዳ ይቻላል ሂንደር በጋፈን ጀሩ 7 እና 8 ሰው ነው ማለት ነው። ijoolleen engedde nama 20 meeqa sinti sanu kanaayin haasaa jira malee sinitti agarsiisa nama 25 kan dhufanii furaman sini galee ምን ማለት ነው dhiisaa malee ijoolleen kun biyyatti gaafa baatoo maal gooti abbaa jeesti dhatte abbaa nama kana haadha nama kana obbolaa nama kana aggatu agartanii diinummaa goonaa jechaadha asitti garuu yoo hiiknee biyyaa furmaata argata biyya kanaa furmaata argata wal furuu jechaadha. Yoo madda'an illee hin guddataaf jechaan yoo mafacaasan illee hin haammatu jechaan kan namni sinitti gaddee jenaan garuu bafisuma ይሆን ishee kan jala muradhaa deema malee ana sooyeetiin በምንም ነገር ልታስቆሙኝ አትችሉም። መስዋዕተኛ አይደለሁም እኔ I'm really sorry በቃ ሉካ እንዴ ካና ሲንዱቃ ጅራሽ ዋንቶ ክትሽ ያደይና ዋቀዮ ገድቲ ሳቢ ኦሮሞ በልዳን ሲንዱቃ ጅር እስኒ ገለ በቃ ዋንቶ ኮዩሲ sigare kan argatan irraa kan abdatan tu caalaa dha oromoon amma ijoollee obbolaa maal fa'aa fakkaatu kunoo waaqessinii kennimini nyaadhaa dhugaa lashedhaa rafa sigare bulee coomaanna beennu burganama waaqayyo biyya kana jijjiirame aafuun dhufee qaraamaan isinirra jijjiirame burganama immoo nama viizaa hojjetan isin godha waaqayyo maaltu beekuure hin beekamini kanaaf abdii kutannaa tokkitti ishee isinirratti arguun barbaannu isinii galee kana baqanni guddaan bakka. Rabbi soya hiyine yisinne dirama dhibba walitti funaanne irraa hojjannaaf waaqa waada dhugaa rabbi maa dirama kuma nagge rabban mataa kotin dirama
Afuu fiidhaaf waaqayyo ijoollee kanaaf dhugaa waaqayyo dhugaa ijoollee kanaaf waaqayyo furmaata fidaaf rabbi tokkichi waan isaa dadhabame hin jiru gatii ta'ee fi hin fidaa seenaa hin jijjiira beektaa waaqayyo nama hin taajjamu borgana na amana ijoolleen kun biyya bushuu danda'u ijoolleen borgana ijoollee xixiqqoodha umuriin isaanii ijoollee 20 gadiidha malee 20 ol አይደሉም ልጆች ናቸው ገና ijoollee beektaa anaani biyya kana waaqayyo obbolaa hedduu naa dabalaa jira ambaayeen gammada kara keessan wanta ta'e hundumaaf ምንም ችግር የለውም haadha miti kan utuu namni anabaabaadha biyya kanatti kan wantoo jedhu mubaarak fammasee waggaa meeqa guutuu kan namarraa iyyuu eessa wantootti biyya kaayirootti sinii galee kanaaf waan tokko yaaddeina waaqayyotti kennadhaas sinii galee ani hiikuu danda'u inni sinii hiika. Abdii kutatanii akka waan biraa keessa hin galle akka duuka jirru itti himee gurubii hidhi keessa nu galchi. Dhugaa rabbii shakin jedhina waliin jirra tolee abshir. Ijoolleen isaan gargaaran jiru. Abdiin kutatiin as namoonni achi mul'atan kun iyyuu namuma rakkatanii achi dhufanii. Nama ja'a barisaan. Kunoo rabbi ka rabbi beeku nama lama qofa si'a wayitareef viidiyoo argu nama buna dhuguuf achi ta'an si'a manni mana nyaataati waan ta'eef ani ijoollee lama waliin akkana qofa si'a bas. Ela mucaa kana fuulli isaa footoo isaa tunni isinii gadhiisa isa dura laal maadiyaatii babbaasanii ijoolleen fuulli isaa. Okay amma karaa gabaabaa keessaa wal dubbifna moo haguma waan kana fooyyeffatanii ijoolleen kun akkuma jette yookaan hafuun dhufuu danda'a. Amma dhugaa dubbachuuf dalagaaleen ni jijjira. Furmaanni isaanii maa inni keessaa wal dubbisuu wayyamoo asumarraa furmaata kaa'uuf yoo akkana sirrallee taa'uun namni bakka rafu barbaada. No ijoolleen illee dheegaan jiru hin deemu ammaaf kan mana isinii kaffale mucaa kana mine. Mucaa kanatu waaqayyo isaa eebbisu mucaa tokko baane fuudhin dadhabaa. Soyiko. Ani gadi ba'uu fuula koon agarsiisu dee mucaa kanatu mana kiraallee kaffalee fi mana jaasaa isinii qabe mine. Birrii meeqa isinii kantinee. Dhibba isinii kenne alla. Isatti isin godhaa. Isinatti isinii godhaa. Soyye. Mijicha baasii namni isaa barreessu sabii baasii soyye mijicha barbaadne. Si galati maalo kottu warqee. Diisa viidiyoo baasinaani soyye. Diisa suuraa baasinaani diisa. Soyyi kona. Oromoonii reeffayyuu sagal galagalchite ilaalti jedhanii mucaan nagalchuu diddanii jechaa jira anadha nagalchaa piliisii rakkoo kana ni fura anis Oromoo dhadhee barreeffata. Aaseen gurbaan ijoollee fide. Mubaarak. Ever tokkicha dubbatu soyye takkaan dubbadhaan of galcha. Mubaarak beekaan mini mucaa sadhaasa ta'us akkamitti beennan. Isadhanii. Miseeji yeroo dheeraa barreessaa ture garuu anillee dhugaa rabbi anoo miseeji yoo jiraate ol galchaan yoo fayyisuu danda'e ammoo dhaqee ijoollee kana fudhate yoo mara dadhabe dalagaa badoollee ergeeni qarqaareeni akkuma sooyyeen jette ruuza bitee kennee fi biyya kana keessatti amma sa'aatii kana yoo fiitaan jaraa dhumatee taasisaan qabaatii sooyyee bakka jiruun dalagaa geessanii ijoolleen haa dalagatanii akkuma jette biyya kana yookaan hafuun dhufuu danda'a uf jijjiiruu danda'an ijoolleen kun boruu akkuma kenna kana jarrillee nama biraatiif dubbachuu danda'anii innis Oromoodhaa yoo jala jiraate ol galchaanii furmaata jiru waan qarqaarrullee yoo jiraate sallee qarqaarreenni jarallee qarqaarreenni furmaata jiru haa kaayu. Akka jarrillee amma booda miidiyaa kana gubbatti deebi'anii waa'ee isaan dubbanne. Galchi soyyee koo jiraate. Nama keessaa argamtu waan ta'eef Eeliyaas lakkoofsa yookiin qubee baabaa barreessini. Qubee baabaa barreessi sila Oromoonii reeffa sagal galagalchuu ilaalu. Qoyaa faccaasini obboloota qoobsaa qoyaa fachaa. Lakkoofsa sagal barreessi abababbichoo jala jiraatte. Qoobsaasin qoyaa. Ingaa rakkoo isaa himatu. Ibroo kan jedhudha sababaa barbareesseerra. Ol harkisimee sooyyee. Ibiroo simiti taanaan bilookiin baata mana kana dhugaa rabbi. Lubbuu namaatti qoosaan jirru nu. Warri mudee taraa galcha. Eewudha maqaansaa? Eeliyaas jedhama. Barreessimeerra deebi'i. Soyye. TikTokin isaa maali? Nagamu sagalee koo dubbadhu. Masi. Eeliyaas jedha piroofaayiliin isa gurraacha. Hin kute moo zalaaman? Bara baabaa nama baay'ee barreessaa jira.
feedback jiru asirraa. Never give up dha sooyyee ko never give up. Beekan kan sa'a. Never give up dha TikTok. Okay, amaan galaa jira. Amoon asirra jira asti. Never give up. Soye. Waye mubeen badde Hin banne baabaa wajjin silkii haasaa ture. Hin dubbanne moo baabaan dhufe? Achitti nagatee dhufe fiigee. hin dubbanne asti. Dhimma jalaatiin silkii haasaa ture. Saatii dheeraa haasaa ture. Soya nana buusi dalchiini never give up jedha jala never give up jedha lakkoofsa fi barreessee daas nafa nafa. Maa inni immoo kan biraan nutti fiddan moo qoyaa jara kanaaf himee baabaa waan jedha jedhu sooyee. Lakki nagalshaa jedhee mucichi never give up jedhu jedha. Isa akkasii nama qaasa. Jaruma leenga ol galee ture. Baba. Mube. Bilbiltee deemaatti. Landa wala kama oso bakatin jirratti maaliif dawwala ree walumaan dawwala. An achin ture beektaa bilbila keessa ture. Jarri sajjala jiru, fuulee sajjala jiru. Asuma gastiirra kan uutii fi natti bilbilamuun tokko ta'e beektaa. Asii dhaggeeffataan achi immoo miira keessa galee wal fiteeyyuu. Waan si ajaa'ibu mube ijoolleen kunniin na dubbisanii turanii beektaan. Ani immoo ijoollee kana deebifne hin argineen. Ani bilbila ammaatti na ergite kanallee wallahi ijoolleen na ergite turte irratti hin dawwalle. Walumaa galatti ijoollee embaasii geessina yoo echi jedhee ka dhufu taate mee maali yaadde ijoolleen haala kanaan jirtii jennaan. Egaa kamiidhamellee kenna. In fact dhugaa jirtu itti humuudha kanurraa eegamu. Waan nurraa eegamuun goona yoo bilbila kaase inni of baraare. Yoo bilbila kaasuu baate sookidda ofii jettu mi'a yookaan dhagaa ta'e jedhe yaa. Kanaaf amma takkattiin bilbilaa fi hundi keessanuu dhageeffadha. Humti meeqa ture abbi? WhatsApp baba. WhatsApp is here. Waa ma dhagaa. Halo. Hello. Oye. Salam alaikum. Waalaikum salam. Abbo bilbila kana beektaati. Eenyudha? Ani baabaadha. Baabaa Nuruddin. Baabaan kam? Nuruddin baabaa. Yaa. Akkami? Hin beeka miidiyaa kennaa gaara jirta akkam? Fayyaadha. Maal abboo ati bilbila nama jala maan kaafnet? Haala nama hundarraa kun kaasan mana daawwale nam tokko irraa kaasuun dhiisne. Maa hin baasirraa sitti hin bilbilamne? Baasirraa kaasee haasaa ture irraa. Harrayyuun baasirraa kaasee haasaa ture. Waliin dubbattee turte? Ijoollee amma miidiyaarra deeman kana situ fide moo nama biratti fide? Dhugaa jirtu dubbaddu Eliyaas. Anatu fide. Situ fide. Okay. Nama meeqa isaan? Nama torba. Torbanuu sumatu fide? Okay. Erga fide hojii galchite? Ergan fide hojii galchee. Waraqaan irraa jijjiirame? Hin jijjiiramne waraqaan isaanii kileeraansii reefu torban guutaa erga waraqaan dhufe immoo hojii hin hojjennu hin barbaannu jedhanii isaan todhiise malee ani yoomiyyuu galchuun dinne dheengadda gaafa miidiyaarra ba'an sana wanni biratti maqaan isaa ta'u namicha warraanni mubee biratti. Okay. Ijoollee maal keessa akka jiran eessa akka bulan quba qabdaati? Kuban qabee ijoolleen kaleessa dheengadda erga imbaasii gaafa dheengadda deemanii galanii imbaasiin naa dabalee ijoolleen kun beektaa sikayyuun nan bira jiru jedhee ijoollee kana bakka fuuldura ture deebi'ee beeylada keessan gaafa amusiiti. Ijoollee kana mana dhufan yoo ala jiraatan fuudhii irratti galee nyaata bitiif bishaan bitiif jedhanii ijoollee kana deebisan. Ijoolleen kun dura ijoolleen sadi na bira turan. Mee kaarman dura adiifnu edda eessa bulte ijoolleen quba qabdaa? Na bira bulani na bira har'a. Maa haala buluu quban qabdoot? Abboo rabbi sodaatu qabni eeggadhu. Ede dhaqee birii mana algaa kaffalee birii irbaataa kennee fi birii harratti lolan kennee fi biraa deeme. Okay. Ati amma jechuudha. Qoyi na dhagaye. maaltu dhagaa na dhageeffadhu? Waan an siin jedhu dhagaye. Wallaahi of baraaruu barbaadda taanan. Dubbiin akka kaleessaati. Eliyaas dhagaye. Dhugaa jiru sitti ma qoyi dhugaa jiru sitti ma dhugaa jiru dhaggeeffadhu.
galgala ofii kiyya fagoo jira ijoolleen mana halkadhee mucaa godina kiyya ergee mucaa naqee birrii itti kenne birrii nyaataa irbaataa kennee fi kanarraa kennee fi biraa deeme har'a immoo ijoolleen ba'anii ofii qaaman hin beekne faana aasaa deebiin ana bira bulaa ana biraa nyaachaa ana biraa dhugaa ijoolleen sadi immoo chaariyaa iddoo hojii jiru achi dhufani malee namni tokkoyyuu namni guyyaa tokkoof ala bulee beeku hin jiru guyyaa tokkoof namni aga bulee beeku hin jiru. Maqaan kan keessirriin Eeliyaasuma. Eeliyaasuma Eeliyaas borganama sa'aatii sagalitti jechuun imbaasii koota ishee nullee imbaasii deemnaa achitti ol arginaa ijoolleellee naa dhufan. ayyaa dhufan rakkoo qabu nufa. Okay. Malee namni tokko nama ala bulee beeku hin jiru namni beelee beeku hin jiru isa har'a ganama ana biraa deeman ijoolleen kun. Okay. Walumaa galatti ijoolleen kun qarshii meeqa kafalanii biyya kana dhufan? Amma yoon ijoollee kana kaleessa na biyya irraa fide har'a yoo ijoollee kanaaf ani sirreessuuf qophiidha garuu akka ijoollee kanaan sirroon kan godhu maarree miidiyaa raama yoo deeman sooyyema bira ol seentee dhageeffadhu sooyyema bira ol seentee dhageeffadhu na dhageessira anile tirfii haasahin sooyyema bira ol seentee sooyyee ijoollee kana ana biyya irraa fide akkuma amma jettu kan ijoollee kana anatu biyya irraa fide waraqaa isaanii na ilaallata hin sirreessafi kagaluu barbaadu yoo jiraate hin galcha waan qabuun ittiin dabu jettee maaliif hin dubbatin? Barreessaa ture jalatti biliis Eeliyaas dha nagalchi jedhee barreessaa ture irra olii galchu naan jettee natti malee barreessaa ture maqaan tiktookiti keessatti maqaan tiktookiti never give up jedha. Never give up, never give up. Never give up. Okay, ergattee turte isii biratti? Ergachaa ture barreessaa ture lakkoofsa barreessaa ture qubeen barreessee nagalchi ana walumaa galatti sagalee kan kee ka amma haasoftu kanarraa jijjiirtee jennaan guyyaa boru sagalee kan kee kana riikardi godhee jira ganama sa'aatii 9 amma walgalii itti himaan itti sima walgalii dhugaa jirtu akkuma amma natti himte kana itti himi boru sa'a 9 waliin deemne mallatteessite ijoollee kana hojii gara hojii qajeelchuu danda'uudha qabdi allaqe dan kaleessa kan hin dadhabne ber rakkina kan qabu namoota jala deeman kana jabe namoota dhimma dhuunfaati bakka tasan malee maa dhimma dhuunfaa namni waa rakkoo sirra bakkeen nama koo Eeliyaas ijoolleen kun ber as keessa ilmeessuma koo jira ilma beeraa koo jira beran dhiiga kiyya ijoolleen kun as keessa moo dhiiga kiyya ber as keessa ilmeessumni koo jira ma fakkeenyaaf kaan wallaa kooti akkamitti ijoollee kana miidhuu barbaade laa walumaa galatti cubbuudha wallahi ijoolleen kun waan nyaanne waan dhugne haala bulaa jirra yaa jiran haala kana yoo laaltu namni fageenyarraa laalu namni ijoollee kana dhageeffatu haasa kan kee kana naman walumaa galatti ati bilbila namarraa kaasuu diduu ijoollee kanaaf deebisuu diduun saayikoloojikaalii ijoollee miidhaa jirta never give up itti ergadhu akka wasi galchituun godha borganama sa'aatii 9tti imbaasii dhaqee waan isaan naan jedhaniin hin fudhadha. Ayyee bakka ollaa galchitu rakkoon qabuun fudha waan seer jedhamu luyyeen namni kamiyyuu seera bita waan ta'eef seera gadi waan ta'eef fudha waan seer jedhu. Dan bakka akkatti osoo dubbatte okay sagalee kee tokko dhagaa ture sagalee ati ijoolleen hardiitti chaartoi. Sagalee kam? Sagalee ijoollee bakka hardii tokkanii fayyadamtee ijoollee sodaachisuuf dubbattu tokko. Anam achittis ijoollee sodaachisuudha dhimman qabu ijoollee kun ijoollee kee xiyyaa fide ijoollee sagaleen sun sagalee keeti moo sagalee nama biraati? Waaqa ilmeessuma kiyyaa fide anamma ijoollee kanaan bizaatee to'atan immoo birina biraa qabdan irraa isin dheeressee isa kan tirfi fudhadhaati hojii hojjedhaa jedhee sagalee qabeeraaf hin jira jira. Dhugaa rabbi dubbachuuf biyya kana keessa namni ol miidhaa jiru barru orruma firaa kana. Baba, baba, asirratti naa dhaaba baba. Baba, bilbila cufiiti mucicha sana ol naagashi viidiyoo haa ba'uuti ijoollee kana wajjin haasa'u jecha maaliif beekta al tokko dhugaa namaa tokkoonillee cubbuu gatii ta'eef kanaaf viidiyoo hin qo'annaa yaawa. Eeliyaas amma akkana godheeti. Soolon kan kennee. Eeliyaas haa ergatu olmaana dubbatu. Ammasitti olmaana haasa'u iddasii booddee Eeliyaas immoo ergatee aseenu viidiyoo banate. Baba, budi akka amma dubbatu. Olmaan haasa
wayi isin copy link wala Hasan gabaabaa fi faadha. Yoo waan amma baabaan jedhe. Yoo waan amma baabaan jedhe. mute goda eshi hasay mube Hasan gabaabaa fi faadhuma wayyaa. Short and brief safaranjiin jettu ijoolleen keenya dabalaan beekanu. Waan amma baabaan jedhe waan amma keessaan dubbannee kaanidha. Sigalee walirratti bilbilaatti biizii gadi taateef waan amma baabaa wajjin haasofnee kaanidha. Yoo ganama deemanii imbaasiitti itti gaafatamummaa fudhatanii imbaasii jechuun bineensaa miti. Sigalee imbaasii jechuun qaamuma keenya warra halkanii guyyaa nuuf eegaa jiru. Yoo ganama never give up in Soye. Baabaa maal goote xumurtee? Baba ish olmana sauti isan ol gasha Baba, jamara sagalee ko hunda keessanii fuula namoota 2,500 azala jirtan hunda keessanii fo sinittan himaa jechuudha nama laala. Duraan dursa deeggarda akkuma viidiyoo kun poostii ta'een galgala halkan waliin haasa'an ture irratti mubaarak irratti dhufe tumarra mubaarakiif dhimma kana dhiisii karaa seeratti itti deeman kanan jedhe anaa jechuudha mubaarak keessatti dhugaa dubbachuu danda'a. Tokkoffaa irratti wanti jedhamaa jiru soba ijoolleen kun fakkeenyaaf mucaan Awwaqee jedhamu ji'a 8 hangoona kan gatamee jiru jechuudha. Inni isaa ji'a 8 guutuun sirra oofneef. Ijoolleen kun wan ji'a meeqadha kaampaanii keessaa poolis kiraansii isaanii erga dhufee fi torbee meeqadha. Ijoolleen kun qaramaa keessa jiru. Tokkoon isaanii diraama 2,500 ol irratti lakkaa'ee qaramaa keessa jiru jechuudha. Wanti har'a silkii bilbileen sirreessaa fi mana keessa ture wanti jedhamu soba. Anaan akkas naan jedhee jira. Ani mataan koo jechuudha fakkeenyaaf gaafan bilbilee haasofsiiseen jira jechuudha. Sinigalee kuni afaan mi'eeffatanii akkasitti haasa'uun hin barbaachisu. Ijoolleen kun guruppii uumanii guruppiidhaan hiriyoonni isaanii kan ijoollee kana beekan kan isa beekan dubbii kana furmaatatti gochuudhaaf yeroo dheeraa waliin haasaa turan qaaman na bira dhufanii ijoollee sadiif danda'an na bira dhufanii imbaasiidhaan deeggarda gaafa argee haasofsiise. Keessa darbee maal akka godhe beektu ijoollee sadeen as jiru kunoo maqaa isaanii qabanne silkii waasaappii irraa fuudhee chaatii waliin qaban diileetii godhe. Nama hanga kana deemedha. Yoo paasiin isinii bana isinii sirreessa jedhee silkii irraa fuudhee chaatii rimuuvii godhe jechuudha. Ijoollee sadeen ala ijoolleen kun wanni jiru. Kootu gaafadhu kunoo chaatii waliin hin qabdee gaafadhu. Ijoolleen kun hin qaban. Ijoolleen kun ofii isaaniitiin diilee rimuuvii godhe. Isinii galee ifama koo haal tokko silkiin irratti